Ashamaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota keenya guyyaa har'aa odeeffannoowwan jajjaboo fi wayitaawaa ta'an lama qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Ji'a irratti tarkaanfii jabaan fudhatamaa jira. Godina Kibba Gondar magaalaa Dabra Taaboritti opereeshinii tasa gaggeeffameen ji'aan barbadaa'eera. Ajajaan garee Dagguu Balaa jechuun of waamu Amaanu'eel Mollaa eegdota 9 keessaa inni fi eegaan isaa tokko miidhaa jabaan irra gahuun lubbuu isaanii oolfatanii jiru. Akkasumas naannoo Kibba Walloo aanaa Kalalaatti diiyaaspooraa taa'ee isaan ajajuun gowwoomfamuun ummaticha daraaraa kan turan dhiifama gaafachuun deebi'anii jiru. Ummata keenya waliin taanee garee shororkeessaa irratti qabsoomna jechuunis dubbataniiru. Oduu wal fakkaatuun dhimmi nagaa kan galeef daraan gara qe'eessaatti socho'aa jira. Godina Oromiyaa hedduun ijoollee isaanii karaa nagaa deebi'aa jiran galateeffachaa jiru. Ilmaan keenya nagaan galuu isaanii hedduun nutti toleera jechuunis dubbataniiru. Booranaa, Shawaa, Wallaggaa fi bakkeewwan biroos boqonnaa sammuu argachuuf jennaa kanneen hafanis nuuf haa deebi'anii jechaatti jiru. Keessumatti kanneen galaa jiran Shawaa Kaabaa warra Jaarsootti fi godina Shawaa Lixaa aanaa Cobbii ganda Dirree Qabbannaatti nagaan galaniiru. Dabalataanis Shawaa Lixaa, Jalduu fi Ambootti injifannoo guddaatu argamee jira. Haa ta'u malee shanee warri galeef yeroo deebi'aa jiranitti daa'ima umurii hin geenye fuutee saamichaaf bobbaasuuf yaaluun dogoggora badaadha. Kanaaf immoo uummatni Oromoo hundi shanee miliqxee hafuun gidiraa uummatichaa dabaluuf deemtu saaxiluun tarkaanfii humni waloo fudhatu cina dhaabbachuun irra jiraata. Kanumaan wal qabatee godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsootti humna saamicha bobba'ee abaaboo shanii irratti tarkaanfii fudhatameen miseensonni garichaa hedduun barbadaa'aniiru. Odeeffannoowwan naannawaa sanaa argamee akka mul'isutti kanneen rukuttaarra miliqan reeffa isaanii fe'atanii gara laga Mogoritti kan baqatan yommuu ta'u, aanaa hidhabuu Abuuteetti immoo humni lubbuu baraarfachuuf gara aanaa Darraatti cehaa ture. Milishaa aanichaatiin laga Jamaa keessatti awwaalamuun isaa dhagahamee jira. Egaa jaallatamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya qophii keenyaarraa asumarraan golomnaa turtii gaarii qabaadhaa. Galatooma.